Maashaallah tabaarakallaa egaa baay'een keessan egaa finfinnee deemuu eegaltee qamisii nuuf fidii warri jettanii egaa qamisii muraasa fidee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura uffadhee isinitti agarsiisa. Jalqaba ka ofii jaaladhe maashaallah hedduu jaaladhe tokkorraan eegala. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa bultanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jecha kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsaa. Viidiyoo hin ifatinaa daqiiqaa 8 qofa kallattiimaan isinitti agarsiisa jechuudha. Maashaallah uffata tana jaaladhee jira. Kanaafuu anis tokko ordarii godha jechuudha. Hedduun jaaladhaan uffata uumama kiyyatti uffata namatti maxxanu hin jaaladhu abadan jechuudha. Liqqeen uumarraa hedduu jaaladha uffata kana kanniini. Egaa laala harkoon isaa diizaayinii isii hedduu takka namatti tolti. Kanaafuu kana jaaladhee meeqa uffadhu keessaa isin immoo laala an kana jaaladhee jira. Ofii kiyya kiisii qaba, kiisii lama qaba. Ulfiin isaa haga jilbarraati. Qamisii kanneen yeroo ammaa kana gabaa irratti 4,000 5,000 qamisiin dhugaa dubbachuuf haga 10,000 illee ni jira qamisiin gabaa irratti suuqa irratti jechuudha. Hedduu hiddiidha. Inni immoo kunneen 4,500 haga 5,000 jira jechuudha. Isuma kana ta'ee suuqa irratti egaa suuqa tanaan dura isinitti himee sababa kiraa manaa sababa sararatanyaaf kafalaniif yookaan hojjettoota kafalaniif gatii achirratti baasan malee uffanni tokkoma laala maashaallah adii fi bulee jechuudha. Halluun isii an diizaayiniin isii illee natti toltee jirti. Tana hedduu jaaladhe. Egaa kana kalammataa mootu isa kana hundi isaatu saayiziin tokkoma garuu harkorratti garaagarummaa qaba jechuudha. Waan gara kaanii hunduu haga jilba biraa qulfiin ni banama yoo barbaadde jilbaa gadi immoo bittinni jedhee qulfiin qabu jilbaa gadi jechuudha. Agartanii maashaallah uffatan yoo barbaadan hidhaa malee yoo barbaadan hidhaadhaan ta duraa sun harkoon isaa akka foffol jedha. Kun immoo laala kun qulfiidhaan shamiziidha jechuudha harkoon isaa kana. Anamma isinumatti agarsiisuu fi bal'ina qababbaa feetanitti ta'a. Yoo barbaadan hidhattanii yoo barbaadan osoo hin hidhatin illee fayyadamuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa egaa hunda isaatu isinitti agarsiisa. Akkasumas namoonni shiita garaagaraa ajajaa jirtan hundi keessanuu galatoomuu ulfaadhaa isiniin jedha. Kiisii qabdi. Egaa qamisii wantaniin jechuudha. Namoonni gizee birallee finfinnee gizee deemu waan akkasii fiduu barbaadan qamisii garaagaraa keessaan dubbisa. Wallaahi baay'ee takka babbareeda. Egaa yoo olii gadi deeman yoo waa hojjetan waa hedduu hubataa waa hedduu ka duraaniitirraa waa aadaa kunis ni jira jechuutu jira. Qamisiiwwan gatii hedduun suuqarraa bitaa baanee finfinneetti gatiin isaa bareedaadha jechuudha. Hordoftoota kiyya laala. Hedduu babbareeda. Maasaraa isaa kanatti yoo barbaadan hidhattanii fayyadamuu dandeettanii yoo barbaadan osoo hin hidhatin fayyadamuu dandeettan. Ka'an malakka'ee kun hunduu na biratti ni argama. Namoonni barbaadan ordarii godhadhaa jechuudha. Ofii keessaniifis hedduu takka qamisii babbareedaadha. An ofii kiyyaa jaaladhe. Waan hin taane tokko isinitti as fidee isinitti ordarii godhadhaa isiniin jedhu maaliif bitattanii boru yoo waan hin taane ta'e ofii argitan natti yoo ni jettan waan ta'eef jechuudha. Waan ofii jaaladhu tokko isinitti agarsiisa. Laala hedduu bareeddi tunis halluu an jaaladhuudha gurraachi. Adii of keessaa qabaatu malee adii sanii miti sirkiin tarii balaqqeessuu danda'a xiqqoos adii damzaazzaadha jechuudha. Akki biraa kiisillee ni qaba hidhallee ni qaba bulee duraa sanii tokkoma garuu bulee sanii wanti adda isaan godhu harkarraa jechuudha. Buleen sun harkoon isii bal'attee caafirratti inni qabdi akka ufumaa isaati. Kun immoo harkoon isaa shaamizii jechuudha. Garaagarummaan kanuma malee saayiziin isaa hundi isaatu tokkoma. Jala isaanii bal'ataa carqoomni isaa kootaniidha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa waaw maashaallah hedduu babbareedan hundi isaaniitu. Egaa hagana isinitti agarsiise gatii gaafachuun keessa waan hin oolle gatiillee isinitti kan himu ta'a. Qamisii birallee kunniin immootu fakkeenyaaf qamisii nagammaa isinitti agarsiisuun qarshii 3,200 ka'amma isin kun immoo adda kaawwan keessaa laala asmaraa tokko jalaa qaba gabariin isaa furdaadha. Afaan irrallee maasaraa qaba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa laala inni kun qarshii 3,000 laala onni qaba haga jala qaba gabarii furdaa qaba hidha afaan irraa qaba gararrallee hidhamu ofii qaba 3,000 kan dur uffataa ture sunni sadiin isaanii qarshii 3,200 ka'amma isinitti agarsiisaa jiru kun nama dheeraa fi nama furdaaf ta'a. Harkoon isaa diizaayiniin isaa hedduu bal'aadha. Afurratti ni kun akkana dhiphata. Garuu anatti hin ta'u fakkeenyaaf kun amma nama gabaabaaf hin ta'u narra gadi bu'a ani tane hedduu jaaladhe lakkaa'een ture narra gadi bu'a kiroosh qiddii jalli isaa kun baay'ee bal'aadha. Bakka uffata jalaan agartee bal'attu tokkin hedduu bareeda diizaayiniin isaa jechuudha. Laala asirratti taniin lamaan kun yoo bal'aa yoo nama furdaa taatanii qumati xiqqoo qabaattan isa kanneen ordarii godhadha. Kuni qarshii 3,500 laala. Hedduu babbareedii jechuudha. Qamisiiwwan kun yeroo ammaa kana 5,000 6,000 4,000 tunniin immoo gatiin isaan hundaatu garaagara. Kaan maqaa ol fuudhe kunniin lamaan qarshii 2,800 hijaaba isaanii qaba. Hijaaba wal fakkaatu qaba lamaan kun 2,800 jechuudha. Agartanii
gizee bitamu gatiin isaa garaagaraa jechuudha. Kunis hidhannaa qaba asmara takka luka jalaa qaba qulfiin isaa gada kan abbanama hijaaba qaba 2800. Egaa kana isiniin jaa hordoftoota kiyyaa asitti immoo wootpaantii isa kana uffata kana namoonni barbaadan TikTok irra nagaafatanii innaan fide asumaan isinitti agarsiisuu fi wootpaantiin isaa ka gubbarraa jilbaa gadi gayaa surreen isaa kun immoo baay'ee takka bal'aadha. Surreen namatti tolu ta'uu miti wootpaantii yookaan tuupiisii kana jechuudha agartanii akkanatti kuni qarshii 3500 jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaa fi gurraachatu jira. Egaa gurraachillee isa kana halluun isaa lamaan kanaan na bira jira jechuudha. Namoonni barbaadan heloo jechuu dandeettanii. Ammaan tanatti aansee mootuu wanti isinitti agarsiisu darbannoo jechuun maal yeroo jedhee na gaafata jira. Darbannoon diizaayinii kanaan jira fakkeenyaaf isa kan. Darbannoo jechuun darbannoo gosa hedduutu jira. Gosa hedduu jira jechuudha. Diqqaaf guddaa qabaa, dhiphaaf bal'aa qabaa, gatiillee garaagara. Isa kana tanaan irraa yuuna irraa bitattanii turtan baay'een keessan qarshii meeqaan akka bitaa ture natu beeka jechuudha. Yeroo sanii garuu ammaan tana bismillah garaagarummaa gatii hedduu argee laala maashaallah tabarakallah hawwata keessaniif yoo barbaadan shaarbii fi kajalaa walirratti jira darbannoowwan kun jechuudha. Egaa kan isin hubachiise kun kanama tokko barreessee as keessa kaa'eefii jira. Egaa hordoftoota kiyya banee isinitti agarsiisee jechuudha. Sagalee irraa bayaatti deebi'aa jira maammaan natti iyyite kun shiitiif shaarbii wallahi dadachaasee bareechisee akkana kaa'eefii jira jechuudha. Shiitiif shaarbii wal fakkaatu kun harkumaan isinitti agarsiisa. Kun kanaaf kana bifa bunniiti. Asitti immoo boorrituun kanaafi kana wajjin hundu shaarbii isaa wajjin akkanatti sirraa'ee hidhee kaa'eefii jira. Asitti immoo darbannoo fireeshan qabdi. Darbannoo fireeshanii kana shaarbii godha nama hundaaf kennuu barbaada. Shaarbitti godha aan olirratti hin barbaadu naan jettanii ni dandeettan. Amma kennaaf awwoo biyya alaatti galtan namaa kennuu barbaadan kun olirratti dhufa fakkeenyaaf amma akkanatti olirratti dhufa shiitaa fi diriyaa isaatii fi shaarbii isaa jechuudha. Shaarbii isaa baay'ee takka babal'aadha hawwata akka ga'u walirratti dhufa isin garuu aan olirratti namaan kennu garuma garatti ati fireeshanii godhitu fireeshanii olirratti kudhan ta'a miira akka shaarbiitti namaaf kenna jettee jirti ni dandeetti. Garuu obarlukii godhamuu qaba isin obarlukii illee godhinaan hin jenne akkanatti akkasitti yoo yaaddan walirratti dhufa garuu innis shaarbimaa fi diriyaa sana hin hodhamne waan ta'eef kun hunduu bittinidha. Shiita tokko hodhame keessa malee kun darbannoon kun bittinidha. Tokko mee akkatti tolu addaan banee itti agarsiisa garuu dadachaasee bareechisee kaa'ee ture. Way uffata kana TikTok irratti yoo namatti gurguran hedduu takka ulfaata jechuudha. Amma gaddiidda amma dachaasta namni ilaalu malee hin bitatu wallahi irraa hedduu nama dadhabsiisa. Kana dadachaasee bareechisee kaa'eera. Fakkeenyaaf kun shaarbiif diriyaa garuu isin shaarbitti kennaaf waan jetteef osoo ballukii dhaattanii warra akkasitti barbaadan shaarbiiwwan kun gurdaadha. Keessattuu hawwataaf namoonni barbaadan maashaallah laala bal'inni isaa agartanii akkanatti kun amma fakkeenyaaf diriyaa hodhama akkanatti gubbarraa kun immoo shaarbii godhama. Garuu saayiziin isaa tokkuma waan ta'eef shaarbimatti caafii qofa obarlukii dhooftanii namaaf kennuu dandeettan jechuudha akka shaarbiitti. Maaliif baay'ee takka bal'aadha kun amma dachaanii yoo gadi bal'atu hedduu bal'aadha jechuudha. Egaa akka waa irraa hubattan abdiin qaba namoonni gaafii akkasii na gaafattan darbannoo jechuun isa kan inni garuu darbannoon aynata qaba. Diizaayinii isaallee garaagarummaa qaba maallaqa irratti darbannoon kun kunniin amma fakkeenyaaf shaarbii isaa wajjin irratti diizaayinii kanaan 1800 jechuudha. Garuu darbannoon ka 1300 illee jira olirratti ka 1200 illee jira hattaa ka 1000 illee jira olirratti garuu wal tara jechuudha. Ka faxooraa namaan geenne shaarbiin isaa ka dheerina hin qabne ni jira didiqqaanii. Kunniin diizaayiniin isaallee haarawaa babal'ina illee qaba walirratti shaarbii isaa wajjin anuu gize duraa 2500 bitaa ture darbannoowwan kanneen innaa ka garaagarummaa isaa isinimti ilaala bifa kanaan akkanatti filadhee kaa'eefii jira taanii asirratti ilaaltu faga tokko akkanaan mul'isee turetti mul'isne darbannoon gatii meeqotan kuni kana bira jiru 1800 jechuudha lamaan isaa. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata viidiyoo biraatiin walitti deebinaa baay'ee.